Sosochiin duula qulqullinaa mata duree sadaasaa qulqullinaan jedhuun magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaa garaatti gaggeeffamaa ooleera. Kutaa magaalaa Boolee aanaa tokkottis sosochiin duula qulqullinaa jiraattota hirmaachisee bakka hojii raawwachiistuun kutaa magaalichaa Aadde Alamtsaayii Shifarraa fi hooggantoonni biroon argamanitti gaggeeffameera. Ji'a sadaasaa waliin wal qabatee barmaatilee kana dura ture hambisuun sadaasni 12 guyyaa duula qulqullinaa ta'uun jiraattota waliin balfa qulqulleessaa naannawaa qulqulluu misooma koriideriin wal simate uumuuf hojjechaa jiraachuu Aadde Alamtsaayii himaniiru. Yeroo baay'ee guyyaan 12 guyyaa Mikaa'elaa kana guyyaatti gubatu jedhamee haasa'amaa ture. Aadaa dudduuba irraa dhufe amma garuu qulqullinaan gubachuu osoo hin taane qulqulleessanii bakka tokkotti gatu keessattuu misooma koriidariidha. Magaalli Finfinnee hojiiwwan boonsaa ta'e hojii gurguddoo hojii mul'achuu danda'u Afrikaadhaaf addunyaadhaaf fakkeenya karaa ta'uu danda'u hojii gurguddoon hojjetamaa jira. Kanaaf isa kana walitti hiinee akkuma waliigalaatitti fuuldura qofa osoo hin taane keessatti illee hojiiwwan babal'aa akka kutaa magaalaa Booleetitti hojiiwwan raawwataa turree jira. Bilookii gara 471 qabna. Kana keessaa gara 261 kan ta'u moodeel gooneerra. Walumaa galatti bara 2017 karoora qabannee keessaa guutumaan guututti koriidara misooma koriidaraa wajjin walitti akka hidhamu hunda moodeela gochuu danda'u qabna jennee karaa saniin giddu galeessa godhannee kan deemaa jirru ta'uu isaati. Jiraattonni kutaa magaalaa Boolee aanaa tokkos balfa gubuun naannoo keenyaa hin faalluu jechuun duulaan naannoo isaanii qulqulleessaa oolaniiru. Magaalaa kana qulqulleessuuf mana keenyarraa jalqabnee naannoo keenyarraa jalqabnee akka karaa baanee gallu qulqulleessuu fi namaanis qulqulleessaa jennee barsiisuuf hojiin afaaniin ta'in hojiinis barsiisuuf kaayyoo kana qabna. Hundumtuu Itoophiyaa guutuun akkuma Finfinnee kanatti akkabaabii fi axaddaanii qulqulleessanii addunyaan akka biyya keenya daawwattu godhuudhaaf akka biyya alaatti nulleen biyya keenya qulqulleessuu qabna hundi keenyaan jira. Afooshaa tokkummaa kajaamuu qabna. Afooshaan tokkummaa miseensa 291 qaba. Afooshaa tokkummaa kana walitti qabaanana. Afooshaan tokkummaa kun du'arraa gara jiruu jechuudhaan ummata limaatii irratti qulqullina irratti ni hirmeessa. Ammallee ganama kana sa'a 10 irraa jalqabnee qulqulleessaa jirra. Aanaa kana keessatti sanyoo dabrellee torbeetti of beeynee qulqulleessina. Qulqullinni mataa ofiirraa eegalaa kan jedhan jiraattonni kunneen naannoo keenya qulqulleessuun hawwattummaa magaalaan Finfinnee horachaa dhuftee itti fufsiisuu qabnaa jedhani. Qulqullinni kun jiruu keenyaatti rarra'aa jiruu ilma namaa ganama yommuu bariitu harka dhiqattee fuula dhiqattee qe'eesaa gartee balbala manaarraa eegalee mana keessarraa eegalee qaama isaarraa eegalee qe'ee fi gandaa fi gartee ollaan fi karaan bakkee ija agartu waan iji balfitu hundumaa hoo karaarraa meesuu aadaa teenya aadaa sirna gadaatti qulqullinni fayyaa teenyaatti jira jiruu ilma namaatti jira dhala dhufuutiif gaariidha. Nuti immoo mootummaan keenya nu bira jiraatee jiraachuu baate bakka itti nu ejejetti deemnee qulqulleessuuf zigijjuudha. Sosochiin duula qulqullinaa kunis kutaa magaalaa Boolee aanaalee 11 keessatti bifa wal fakkaataan gaggeeffamaa akka oole Aadde Alamtsaayii ibsaniiru. Kiyye jedhee qulqullinni eeggachuun biyyaaf anaaf naannoo dura manarraa jalqabuu qaba, ollarraa jalqabuu qaba, gaheen irraa eeggamu akka lammii tokkootitti waan gochuu qabu hundumaa godhuu danda'uu qaba waan jirusan hubannoon isaa aadaa godhachuun isaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa waan dhufeef guyyaa har'aa yoo argite namni bakka hunda as qofaa miti aanaa 11 qabnu hunda keessattuu bahanii kan qulqulleessaa jiran ta'u. Eejensiin bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee sosochii duula qulqullinaa guyyoota 7 turu aanaalee magaalaa Finfinnee 119 keessatti eegalchiisuun isaa kan yaadatamu wayita ta'u sosochiin duula qulqullinaa har'aas qaamuma sagantaa kanaati.